Haram dalaga wal jinjete sinte. La ishina kana naan jenna. Ishina to dalaga daniyu naan jettu. Ani kaamera mana keessa qaba. Wallahi. Maal? Waan gochaa ooltan hundayyuu nan beekan. Adabachuu iddoo jaallatu. Ati isin adabachuu dide mana kiyya keessa waan barbaade keewwachuu nan danda'a. Waan hin barbaade hundi. Ofii naamte dheessan illee rakkoon qabu. Ofii dawwaltee kootu naa jettee naamte. Namittiin kunis adabachuu diddeetillee adabachuu diddanii meera. Kabajni isin lamaan fuuntaatuu meera. Amma narraa fudhadhu baheeti kotota shiifana narraa fuudhi bahee bakka barbaadan akka barbaadda waliin ta'a. Akka barbaadda waliin ta'uu dandeessu bakka biraatti. Ofiin namaan beektaa? Isa iyyuu namitti hiiktee kaatee ganaa ishee bira dhuftee waan barbaadde gootaa? Ma wayyaadhee garee hiikaallee si hiikinaan jedhe. Ammallee si dabalee naama. Malee ofiin dhukkablee. Gowwaan hiiki yoo siin jedhanii hiikta gaati namitti. Amma kanaafuu isiin bara waan kakkee waan badaa malee waan natti nasutu beekta. Waan kiyya waan gaarii si taasiftii mi? Waan badaa malee waan gaarii natti nasutu. Caaltuun akkana dhugaa akka aniifate waliin jiraan nuuf feetu. Jettee waan kakkee waan badaa malee dhugaa dubbachuudha waan osoo isii bira sitti hime gurrumana qabatte gatteetti. Namgachi waan barbaadde haasoftee dhiiste inni waan na laallatu hin qabu waan barbaadde haasoftu waa'ee kee. Isa si gaafachuuf si waamne maal gochuu dhuftee maaliif as dhufte kaleessa namitti hiikte namitti ni kan qabne biraa maal gootaa siin jedhe. Yaa waa takka illee wanni isin naamee naan dhufe yeroo dhufe ammoo inumaayyuu mucaa mana jirti yeroo dhufu mana jirti hodhu qabadhu deemin naan jettee na kadhatte. Hodhu qabadhu deemin. Qabadhu deemin waan mucaa waan tanteeti akka barbaadde godhe akkami isin mucaa tantee si dhorgiti isin eenyu yoo taate mucaa tantee qabatteeti. Akkanat wannaa gootinaan jennaan lakki hin barbaadu. Mucoon tun haadha biratti toltii. An fuudhee waliin rakkachuun fedhuuti. Haadhoo bira haateettuu jedhee akkasi godhullee aaree akkasi bira deeme. Akkasitti dhiistee biraa deemte. Akkasi bira deeme. Nan beekame waan as jettu hundayyuu nan beekama yoo dhuguma dubbattee hoo. Maal jedhama? Yoo dhuguma dubbattee hoo innaa dhuftullee mucayyoo mana hin jirtu. Erga turtee deemtee fiddee dhufte. Waan bitan beeka asillee dhugaan dubbatu ishiinillee dhugaan dubbatu dhuga dubbadhaa sillachuuyyuu. Maal balleessanii maal jaartii dhufee yoo jira maal subatee nama jaaltu? Ishiin jaartii keeti? Jaartii keeti ishiin? Laa yoo dhufee waliin yoo rafe mee rakkoo amma anne kase yoo waliin rafne namni maa waliin rafte nu jedhu jira? Ati ishi jaarsa kiyyaa miti. Jaarsa kiyyaati? Namni wadhabaa bara wadhabuun bara anaaf siin eegalle. Namni dhageeffadhu wadhaba wal hiika adda baya waggaa meeqa tureyyuu namni walitti ni deebi'a. Amma anaaf ani waggaa takka haga wal lolle jechuudha. Namni waggaa kudha wayyuu ga'ee kudhanii kudha lama kudha sadii haka fedheyyuu ture namni waliin ni deebi'a. Si galaami. Kanaafuu sun salphaadhaati. Isin amma wanni anaaf si adda fageessu wanni isin dalagaa jiran jiru. Dhugaa dubbachuudha katti ajaa'ibaa boolla ajaa'ibaa harka haarti. Ati mee nama akkamiiti mee? Ati nama akkamiiti mee? Innaa ishee bira dhadhe ishee fakkaata innaa as oofte na fakkaata. Ati abbaa barbaadde fakkaatu inni nan gachu waan na laallatu hin qabu. Garuu namitti kana narraa yoo baasuu dandeessi narraa baasa. Narraa immoo baasuu hin dandeenyu taane anfunyaan ishee qabee ofirraa baasa. Akkasirraa baasuuf bitaa marii? Anaafis waliin nu araase. Kanaaf eenyu? Anaafis waliin nu deebise. Maal nagalcha walis hin deebise? Waliin nu deebisi araaramaa jedhee akkana jedhee sossobii akkasiin araramtu godhi ka'ii san booda sirraa baasa. Sirraa baasee yoo barbaadde bakka raakee rifattu waan hifatammoo walitti deemnu waliin jira. Deemi mana kireessiifiiti. Kana naaf sii dhiisiti. Deemi mana kireessiifiiti. Ana wal sin araarsa. Mee wanni nu goone maal? Takka wanni goone hin jira. Dhufe na yaamte dhufe mucaa naa jette lakki hin barbaadu jedhanii biraa deeme kalaatu wanni biraan jira. Tokko tokkoon si himu achi. Waan ati gootan tokko tokkoon si himu algaarra gangalattaa ooltanii algaarra gabbuutanii asirra gangalattanii akka barbaadde ta'an olleese. Immoo nama janqabne na seeta. Jaamana seete. Ati waan akkanaa yaani maal dhibne dabarra. Maali? Waan akkamii? La kaameraa mana keetu. Sin galchuun kaameraa mana kaa'ee dhiisee wanti si galchuun jiru.
garuu dhuguma too dubbatanis ni wayii sillachuu kijibdootuma akka walii maal balleessire jaartii hojii dhufee rafuun badii qaba kun jaartii kee miti siin jedhame walii hiiktee kalas jaartii kee miti hiiktee mi jaalattee hiiktee mi rajaatu jedhe deeffadhee jira kala hiikee rajaatu jedhe deeffadhee jira haa rajaatu jettee deebista akkatti sii deebiti gaa akkanatti namaa deebiti maal maa aarta maa hinaaftaati yoo naddee uffiite kun naddee naadee biyyeedhi sigarata harani animoo sirraan naaffaa sittini naaffaan maal goota kaameraa mana keessa danqartee deebi'u kaameraa mana keessa danqartee mana kiyya keessa wanni yeroo namni waliin ciisu yeroo namni waan biraa dalagu yeroo namni mana kiyyaa miti kan mana keessatti raahaa fudhatu yeroo namni waan wannaa godhu ani wanni kaameraa keetteeti nama laatu mala mana kiyya hoteela seetanii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenyaa jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isin jechaadha wanti isin qabadde dhufe maali yoo jettanii kalee sanaa dalagaadhaa galuu nama wayyaa sitti argee jechuudha barreedhuma kana irratti maal gochaa dhuftee namni sun seenyu yoo jettanii hajjiidha jechuudha maal gochuu as dhuftee maal asii qabdaa amma immoo maaltu si hafee jennaani deemiiti faayoo gaafadhuu faayoo tasitti na waame naan jedhee faayoo immoo akkamitti asitti waamtaa maal gochuu asitti waamtaa nikaa walirraan qabdanii jedhee ishee gaafannaan baga waamee naan jettee baga waamee barbaade waamuu nan danda'a naan jettee namittiin kun ofitti na jabeessuu jirti jechuudha jedha ma waamtee jennaan waan barbaadeef naan jettee ishinillee sirriitti natti dubbachuu didde jechuudha ishin immoo inni immoo deemiiti faayoo gaafadhuu ishiitu na waamee naan jedhee nikaa walirraan qabamanii araama dalaguudhaaf mana kanatti waammattee maaliif akka manatti waammattee na dhibee jechuudha kalaas namni tokko erga wal jibbee erga walii kee maal gochuu wal bira dhufa jechuudha araama dalaguun bareeda miti isiniin jedha ishiin immoo akkasitti caaltuun deemtetti akkuma duratti sana manatti waammatte jechuudha manatti waammattee daa'ima kiyya warra ollaa kaa'ee wadheetan deeme jechuudha warra ollaa kaa'ee deeme daa'ima illee warra ollaati fiddee akkasiin isiniin jedha maaliif haadhannatti sa'aatiin natti gahee jennaani mana daanaa geessuu hin dandeenye jechuudha suma warra ollaa kaa'eetanii deeme jechuudha sa'aatiin waan natti qaqqabeef sa'aatiin waan nan geenyeef achi geessuudhaaf waan nan geenyeef ishee warra mollaatti dhiiseetan dalagaa daddafee dalagee deebi'a je'eetanii asumatti dhiisee deeme jechuudha ishiin immoo namicha as fidattee as oolchitee kaateetu booda immoo daa'ima kiyya fiddee isa dura naa qabdi jechuudha isa fuuldura kan hin du'ee ittiin baqadhu isa bira naa fiddee isatti naa agarsiisti jechuudha daa'ima kiyyarraa maaliif waan dalaganii ka'anii daa'ima fiddee jechuudha akka uumaan dalagne isaanii uumaan goone mana kiyyatti haraaman dalagan akkan jedhuufi deemtee daa'ima fiddee jechuudha daa'ima fiddee obbira keessa jechuudha maaliif hanni otoo ishee amaneeti ishee biratti dhiisee deemuu nan danda'a maaliif akka fiddee na dhibee jechuudha daa'ima kanarraa maal akka isheen qabdu na dhibee jechuudha daa'ima kiyya bakkuma kee wadhattu dhiistee safaan akka barbaadde taate garuu mana kiyyatti miti kan haraama dalagdu jechuudha bakka barbaadde fudhattee deemtee bakka barbaadde dalaguu dandeessi jechuudha kanaafuu ofitti ishee qabee jechuudha ofitti ishee qabee na biraa teessoo amma mana argattutti jedheetan xiqqoo ofitti ishee qabee jechuudha amma immoo ofii ishiitiif ofitti jabeessaa jirti jechuudha namitti kanallee ofirraa baaseetani namicha kana bira dhufne godha jechuudha akka mana kana hin geenye godha amma insa dawwalee waameetani maal gootu mana kana maal gochuu dhuftee jedheeta kaleessa ariifadheen daa'ima bira gahuudhaaf ariifadhee bira kutee jechuudha akkasitti amma immoo asitti waameetani isa gaafadha jechuudha dura isa gaafadha jechuudha ishii yoon gaafadhe dawwaltee fi akkasuma gaafattee yoo ishii si dawwaltee hin dhufiin jettee waan itti himtuuf dawwalee isa waame isa gaafadha jechuudha akkasiin isin jedha dawwalee waamee fi jira inni dhufaa jira nan jedhee kaameraa kiyya keewwadheetanii maal ishiirraa fuutaa kalasiitti miti maal ishiirraa fuutaa maaliif as deddeebi'aa ooltaa jedheetan isa gaafadha jechuudha amma faayoon mana hin jirtu jechuudha bakka ishiin jirretti noo isa waame ishiillee akkuma isa gaafadhu kana ishiillee gaafadha jechuudha maaliif bakka barbaadde narraa dhadhu bakka barbaadde adeemtu kanaan booda mashaakilli nagee jira jechuudha bakka isaaniin jedhee ishiif jecha miidhamu bakka barbaaddetti yoo hin danda'e narraa baase yoo immoo dadhabe anatu ofirraa baasa jechuudha seeratu jira seera narraa baasa jechuudha giddii ishiitti jaallattoo ta'in dirqama ishiitti seera narraa baasa kanaafuu ajiidha dawwaleeraan nama dhufaan jiran jedhe kaameraa kiyya dhoksidheetani taa'ee seeqan afaan
So, Alaikum salam. namun jiru. Nama kan barbaade. Nama kan barbaade. Nama kan barbaade. Nama waliin gatan. Namun jira. Mau nama biraa kan barbaadu jira. Mau nama biraa kan barbaadu jira. Maal? Maa kadhattee walta dhufte makan. Keeffadhe. Maa burtukaana abbaa tokko fiddee nyaadhu namaan jettare. Waan nyaataa olii eessaa? Laa galatoom nyaadhee narraa fee taa'aa jira. Nyaadhee taa'aa jira. Mashtii. Mooyaa? Ani kana naa kenniif si waamne. Guddaa. Laa guddaa fi xiqqoo maraxachaa hin jiru. Dhiisa kawaa iddoo. Kanin siin jedhu kanin si waame. Mi'aawna? Mucayyoo ramaa dhimma qabdaamti. Mucayyoo ramaa dhimma qabdaamti. Ilmaan dhuma adda addaa. Faaya masa guddaa. Faayoo kanin seesa waliin hin oollee. Kafalee usin jedhaa rasin jedhama. Kanadhaa gaanii waan sabanyaa ishiin taaneeti. Kaleessa maal gochuu mana kana dhufte kaleessa natti mi'annan diddeenaan biraa kutte. Faayina abbaa qoteen. Kaleessa nan si gaafadhu diddeenaan biraa kutte. Maal gochuu dhuftee siin jedhe kaleessa mana kee. Dura maa nagaa? Haa? Dura maa nagaa waddaa? Akkam sin gaafadhu maal gochuu dhufte? Namitti yoo ta'e eegte walii kitanii maal gootaa dhufte mana kana? Namni yoo waliif walitti deemuu danda'u deema? Walitti deebi'uu barbaaddanii? Namni yoo waliif walitti deemuu akka mana yaada keetti namni takka waliin walitti hin deebi'u jechuun maali jedha? Deebi'uu hin dandeessa asii garuu mana kiyya dhufuu hin dandeessu. Kanaan booda gara mana kiyyaa ilaaluu hin dandeessu. Itti deebi'uu feetaa? Fuudhi deemiti nikaa godhadhaati walitti deebi'a. Garuu mana kiyya dhuftee lammaffaa haraama dalagaa ooltee akkuma kaleessa sana waan barbaadde dalagaa ooltee asii bahuu hin dandeessu. Haraama dalagaa oolisi jette? Akkasumaan jette. Haraama dalagaa oolisi jette sinte? Laa ishiin akkana naan hin jenne. Ishiin otoo dalagdaniyyuu naan hin jettu. Ani kaamera mana keessa qaba. Wallahi? Wallahi. Maal? Waan gochaa ooltan hundayyuu nan beekan. Adabachuu iddoo jaallate. Isin adabachuu dide mana kiyya keessa waan barbaade keewwachuu nan danda'a. Waan hin barbaade hundi. Ofii naamtee san illee rakkoon qabu. Ofii daawwattee kootu naa jettee naamtee. Namittiin kunis adabachuu diddeetillee adabachuu diddanii miira. Kabajni isin lamaan fuuntaatuu miira. Amma narraa fudhadhu baheeti kotota shiifana narraa fuudhi bahe bakka barbaadan akka barbaadda waliin ta'a. Akka barbaadda waliin ta'uu dandeessu bakka biraatti. Ofiin namaan beektaa? Isa iyyuu namitti hiiktee kaatee ganaa ishee bira dhuftee waan barbaadde gootaa? Maa ijaarree garee hiikaallis hiikinaan jedhe. Ammallee si dabalee naama. Malee ofiin Haa gowwaan hiiki yoo siin jedhanii hiikta gaati namitti. Amma kanaafuu isiin baru waan kakkee waan badaa malee waan natti nasutu beekta. Waan kiyya waan gaarii si taasiftii mi? Waan badaa malee waan gaarii natti nasutu. Caaltuun akkana dhugaa akka aniifate waliin jiran nuuf feetu. Jettee waan kakkee waan badaa malee dhugaa dubbachuudha waan osoo isii bira sitti hime gurrumana qabatte gatteetti. Nan galchu waan barbaadde haasoftee dhiiste inni waan na ilaallatu hin qabu waan barbaadde haasoftu waa'ee kee. Isa si gaafachuuf si waamne maal gochuu dhuftee maaliif as dhufte kaleessa namitti hiikte namitti ni kan qabne biraa maal gootaa siin jedhe. Yaa waa takka illee wanne isin naamee naan dhufe yeroo dhufe ammoo inumaayyuu mucaa mana jirti yeroo dhufu mana jirti hodhu qabadhu deemin naan jettee kadhatte. Hodhu qabadhu deemin. Qabadhu deemin waan mucaa tanteeti akka barbaadde godhe akkami isin mucaa tantee si dhorgiti isin eenyu yoo taate mucaa tantee qabatteeti. Akkanat wannaa gootinaan jennaan lakkin barbaadu. Mucoon tun haadha biratti toltii. An fuudhee waliin rakkachuun fedhuuti. Haadhoo bira haateettuu jedhee akkas godhullee aarii akkas bira deeme. Akkasitti dhiistee biraa deemte. Akkas biraa deeme.
Nambe kame waan asjeetu hundiyyuu nambe kama yoo dhuguma dubbattee Maal jedhama? yoo dhuguma dubbattee innaa dhuftullee mucayyoo mana hin jirtu. Erga turtee deemtee fiddee dhufte. Waan hundi nambe atillee dhugaan dubbattu ishiinillee dhugaan dubbattu dhuga dubbadhaa sillachuuyyuu. Maal balleessanii jaartii dhufee yoo jira maal subatee nama jaaltu? Ishiin jaartii keeti? Jaartii keeti ishiin? Laa yoo dhufee waliin yoo rafe mee rakkoo amma annifate yoo waliin rafne namni maa waliin rafte nama jira? Ati ishi jaarsa kiyyaa miti. Jaarsa kiyyaati? Namni wadhabuun bara anaaf siin eegalle. Haa wadhabdanii kalaasuu. Namni dhageeffadhu namni dhageeffadhu wadhaba wal hiika adda baya waggaa meeqa tureyyuu namni walitti ni deebi'a. Amma anaaf ani waggaa takka haga wal lolle jechuudha. Namni waggaa kudha wayyuu ga'ee kudhanii kudha lama kudha sadii haka fedheyyuu taatu ture namni waliin ni deebi'a. Si galaami. Kanaafuu sun salphaadhaati. Isin amma wanni anaaf si adda fageessu wanni isin dalagaa jiran jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf kattii ajaa'ibaa boolla ajaa'ibaa kana qofaarti. Ati mee nama akkamiiti mee? Ati nama akkamiiti mee? Ma. Innaa ishii bira dhadhe ishii fakkaata innaa as oofte na fakkaata. Ati abbaa barbaadde fakkaadhu inni nangachu waan na laallatu hin qabu. Garuu namitti kana narraa yoo baasuu dandeessi narraa baasa. Narraa immoo baasuu hin dandeenyu taane anfunyaan ishii qabee ofirraa baasa. Akkasirraa baasuuf fitaa marii? Anaafis waliin nu araase. Kanaaf eenyu? Anaafis waliin nu deebise. Maal nagalcha walis hin deebisa? La waliin nu deebisi araaramaa jedhee akkana jedhee sossobii akkasiin araramtu godhi ka'e san booda sirraa baasa. Sirraa baasee yoo barbaadde bakka raakee rifattu waan hifate immoo walitti deebiin waliin jira. Deemi mana kireessiifiiti. Kana naaf sii dhiisiti. Deemi mana kireessiifiiti. Ana walis sin araarsa. Innaa meeshaa shifana narraa baaste amma waliin haasaa jirtu mire. Akkuma barbaadde waliin taatu mire fuudhi achi narraa geessi. Maaluma sin araarsa yoo sin ololan qabdani. La amma sin maan kaleessa kan waliin ta'aa waltan kan walitti sin araarsan. La amma sin yani yaaki waa meeqa jedhee hin deebi'e yaaki. Faayyoodhumaa kan si didu. Jechuun gaa walitti deemanii akkana amma isin rakkoo isii maali dalagaa seeni dalagaa dalagee wannaan jiru jettee yaada akkasii wannaa jedhartisi nammoo hojii hin qabu. Rakkoon kana. Ati sin dalagdu ishiinis hin dalagdu eenyu sin yaada lagure. Kala mana hin kireessaa fi maallaqa naa liqeessitamu. Maallaqa si liqeessu. Wallaa amma bahee kireessaa mana ajaa'ibaa maallaqa naa liqeessi sii kenna biree. Anas si liqeessa maallaqa. Kiroota si maal naa liqeessi mara koo. Anatuma birri lafarra deeme siif liqeessa. Sababni. Siif liqeessu kaan. Sababuma malee sababumaa gaafatta. Kana anam memjao tana wanni sodaataa jiru inumaayyuu narra daree memjao tana wayisi yala fuutee bakka biraa geessii shakkaa jira. Memjao ati wanni itti kennitu maali duraatti? Isimattu maali? Ani ishitti kenne. Ishitti hin kenne. Eenyu kennitani? Ani ishitti hin kennine bakka kee wadhee dhadhee fuutee rabbi lubbuu shaa fuudhu hin joodhoote. Mucayyoo barkalee naan kadhattee rabbiin sodaadhu deemiin oolu. Asillee kijiba ooftaa kijiba kenna ofiiniiti. Ishiin mucaa siin hin kadhanne daa'ima siin hin kadhanne. Waan hundaa argee jiraate. Dhuguma dubbadhu siin. Mee wanni ati argite maali? Yaa kii mucayyoo hoodhu fuudhii deemiin naan jenname yoo itti dabalan maa dhuftu. Dhuftee isii rakkoon sitti mamma ati akkana naan jenne takka takkaan sitti maati mee isii dabal yaama. Atuma. Otoo nama ishii waamamee ishuma ilaalte deemte malee dhugaan dubbattu ishii fuulduratti. An garuu dhugaa nan beeka. Dhugaa nan beeka dhuguma dubbadhu. Bas afaanuma keerraan waan mati dubbattu si laaluuf malee. Waan haasoftan hundayyuu nan beeka. Waan gootan hundayyuu. Maal goone wanni takka wanni goone hin jiru. Tokko wanti gootan hin jiru ta'e dhuguma dubbadhu waan haasoftan hundallee natti. Mee wanni nu goone maal? Takka wanni goone hin jiru. Dhufe na yaamte dhufe mucayyoo naan jette lakkin barbaadu jedhanii biraa deeme kalaatu wanni biraan jiru. Tokko tokkoon si himu achi. Maal? Waan ati gootan tokko tokkoon si himu algaarra gangalattaa ooltanii algaarra gabbuutanii asirra gangalattanii akka barbaadde ta'an oolleese. Immoo nama janqabne na seeta. Jaamana seete. Ati waan akkanaa yaani maal dhimne dabarra. Maali? Waan akkamii? La kaameraa mana keettu. Sin galchuun kaameraa mana kaa'ee dhiisee wanti si galchuun jiru. Garuu dhuguma otoo dubbatanis ni wayyi sillachuu kijibdootuma akka walii. Maal balleessire jaartii kee hojii dhufee rafuun badii qaba. Kun jaartii kee miti siin jedhame walii hiiktee kanas jaartii kee miti hiiktee mi jaalattee hiiktee mi. Rajaatu jedhee deeffadhee jira kala hiikee rajaatu jedhee deeffadhee jira. Haa rajaatu jettee deebiste akkatti sii deebiti gaa. Akkanatti namaa deebiti.
Maal maa aarta maa hin haftaati yoo naddeebiif feete kun naddeebiif jedhee sigara taarame. Ani moo sirraan naafaa. Sitti ni naafaa. Maal goota kaameraa mana keessa danqartee deemtu maali? Kaameraa mana keessa danqartee. Mana kiyya keessa. Wanni yeroo namni waliin ciisu yeroo namni waan biraa dalagu yeroo namni. Mana kiyya miti kan manni kiyya. Mana keessatti raahaa fudhatu yeroo namni waan wannaa godhu ani wanni kaameraa keetteeti nama laatu maala. Mana kiyya hoteela seetanii. Manni kiyya hoteela. Hoteela deemaa kaa yoo barbaadde yoo bakka dhadhanabdan hoteela deemaa. Hoteelli guutee jiraas. Amma siya sirriitti. Singalchuun bakka anan ishiin eegu. Deemi sitti Maa dabalu. waliin bultanii mana keessa. Yoo waliin bullee anas ishee eegduu isheeti. Eegduu sun taane waliin mana keessa bultanii namni akka. Yoo mana keessa bullee Eessa akka deemtee beekuu qabdu lati? Eessa akka deemtee beekuu qabdu lati? beekuun qabu nan galchu. Qilee yoo sentillee nan galchoodha. Waan na ilaallatu hin qabu. Kanaafuu dhugaa dubbachuu diddee miira akka deemre. Amma kan waan na yoo ta'e. Kanumaaf hin si waamee Maal na godhu? si gaafachuuf Gaafattuu sila maal godhu? akka dhugaa dubbattuuf si ilaala. Kalaas yaani Kalaas namitti. walumaa gala irratti dhiyeedhiiti faaya waliin jiraatu fedhuti. Faayoo Namitti kanallee kanarraa baastu barbaadan. walitti deebine anas galchi dur. Sababa keetiin Anas galchi jedhee anas galchi dur. sababa keetiin dhuftee as galteen siin jedhe. Otoo ati kan hunda gochuu baattee dhuftee anillee ishaararraa fuudhee ol ishiin galchuuf. Tolaan narraa fuutamu. Angurra qabee gatsii darba. Gassii darbaa bara duraallee asitti finne dandeettu ofirraa baasi dadhabdu dhiisi. Garuu itti yaadi itti yaaftatte sana akka xiqqoo booda akka walitti deebine waliin jiraannu itti yaadi. Ramadaan illee dhufaa jira. Namni ramadaana wali aaree garagara hin jiraatu. Si galaami yeroo ramadaana illee dhufaa jira kanaafuu itti yaadiiti. Akka walitti deebine waliin jiraannu akka itti yaaddu sin jedha. Tanuma. Kanaaf yoo namatti wanni waan biraatti yoo namatti jiraatte aadi yoo kana namatti jiraatte immoo Ani kijibuma kee dhaga'uuf hin si waame dura yuuti been. Kijibni hin jiru gaa Kijibdoota akka waliidha. Saa dhugaadha jaartii hojii hojii dhufee manaa hojii rafee rakkoon qabu. Jaartii kee miti siin jedhee dhukkubamu. Garuu ammoo viidiyoo dhugaan akkasin nu waraabdee diilee gootee jirtu haqa ammaa waan akkas jira taanaan salphina guddaa akkas mudatu. Salphina na mudata sinuun mudanne. Ganaas mudachuu deemu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kun argitanii dhageessanii jirtanii waan inni naan jedhu jechuudha. Ani waan inni argee jira. Akkasitti akka barbaadan waliin ta'aa oolanii akka barbaadan waan barbaadan hojjechaa oolanii homaan goonee waan tokkoon goonee naan jedhee na kijibaa jira jechuudha. Ishiin illee yoon gaafadhu akkanuma kijibdi jechuudha. Maa mana kanatti waamtee jennaan kaleessa baga waamee maal si galchee naan jettee akkasitti kutte jechuudha. Ishiin na biraa. Isaan lachuu kijibuma of malee dhugaan dubbatanii jechuudha. Salphini kana caalu hin jiru jechuudha. Ammuma walii kanii kadhanii ammuma immoo dhufanii akkuma jaarsaaf jaartii tokko waliin ta'anii jechuudha. Akkuma jaarsaaf jaartii tokko waliin godhatanii jechuudha. Nama akka qaanii hin beekne nama akka isaanii hin agarre jechuudha. Namoota qaanii wallaalanii nama akka isaanii hin agarre jechuudha. Kabajaan beekanii waan tokko hin beekanii jechuudha. Akkuma nama shaaraarraa dhufee akkas waliin godhatu jechuudha. Isaan nama shaaraarraa dhufee akkasitti mana kiyya keessa dhufanii ishiinillee akkuma durii sanatti waammattee caaltuun hojii deemtee jetteetu akkasitti waammattee mana keessa waliin ooltee jechuudha. Booda immoo dhattee daa'ima kiyya akkasitti dhiisee deemin beekti dhattee daa'ima fiddee isa fuuldura naa qabdi jechuudha. Daa'ima kiyya akkasii fuuldura naa qabdullee hin fedhu. Kanaan booda sababa isheetiin akka waan tokko daa'imni kiyya taatullee hin barbaadu jechuudha. Kanaafuu warras keessaallee firashii taatanii gorsaa itti waan tokko tooshiin godhin irraa akka deemtu jechuudha. Waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa hanga viidiyoo biraatii walitti deemtu nagaa naaf ta'a.